ደጋፊ ጓደኛ ተከላካይ የለው የጁለይ አይነት ምንጩ አይታወሰው በዚህ ላይ ጎደሎ ክንድ ያህል ቁመቱ በመልካም ታደለ አስቀያሚ ፊቱ በአግላይና በዳይ ማህበረሰብ መሃል ምን ይሆን የሱታ እንዴት ይዘልቀዋል ግራ ቀኙን አየ ከልቡ አስተዋለ ፍጡሩን የማይንቅ የእስላም ዲናል በዘር በጎሳ ፈርጅ በመልክ የማይመዝን እስላም እንዳለለት ልቦናው በማመን ሩህሩህና አዛኙ ነቢዩን ተተካ በአንድ አይን የሚያየው እስላምን ፍለጋ ስለመፈጠሩም ሰው ግድ ባይለው ብላ ጠጣ የሚል አስታዋሽ ባይኖረው በውስብስብ ችግር በውቂያ ተጠምደው ለእያንዳንዱ ጉዳይ ዘዴ መላሲሹ አውጥተው አውርደው በጭንቀት ላይ ሆነው ረፍታተው እንኳን ነቢዩ አይረሱትም ጁለይቢብ ምስኪኑ የአላህ መልእክተኛ ከአንድ አንሷር ቤት ሄደው ልጅን ለትዳር ፈልጌያለሁ ብለው ሰውየው በደስታ ማሻአላህ አለ ልቡ በፍስሃ ውስጡ እየዘለለ ምን አስደሳች ዜና ይዘውልኝ መጡ እያለ ይዘው ጠፍቶት መላክቶ ደስታ ወሰን ሲያጣ ሲፈነድቅ ሲያዩ ለእኔ ግን አይደለም ስላሉት ነብዩ በቀዘቀዘ ድምፅ ለማን ነው አላቸው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تجالتمتو بولينتو بكما جبتني سلام كان كنا سنهارك قبل سنين جدا أنا في بوليس كي سنتمون ويا هرنا غافي ديبي تو كتو كوكو دودا باتلين باتي رمضان أتي باتي كبجمتو كان كيسكو وليان أتي سما وان بينورا غافي تو كتو كشينغا بنا إسين شير كو چودان أمة واما سلام تان ديني زيتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Macam apa negara yang kisahnya? Negara kenya kan pun rambut kan boleh makan jalan kan kerja waktu itu selalu ya wadah jadi Gaaffiifi toko wanggona tora setelah Facebook kanan buat invite boleh antreju apa invite wan jirre cara ini di komen saya ayat di bawah ini Gaaffiifi sing gafanna dewi nisbet ini curah akan semua diunggul engkau dulu selesai buan sama ini buan benu wal barsisu kan ini para tuh aku majenda Gaaffiifi Islam itu Islam mah ada yang dokol ke cuma Islam itu berarti Islam mah mali mal nama ya ji mal nama begitu mal halal mal haram Islam mah dia dalam agama tu berat amat na pakainya ashabun nabi sallallahu mal dalam aturan mal dana dalam aturan wahyu kali wajiblah lecra so share oleh berada kira Kanya tamane ni kaya no Gaaffiifi polisi nu gaafatin ati Gaaffiifi waan nu nyaannu barcaasta'u mala rakkoon qabuuti hundaafu seenaa mee seenaa abdii waaqo anaa dhufu habiibi kan nyaannu suuta sitti himnaa inshallah mee sheer olii godhaa fi uummata affeera Gaaffiin gaafannu Gaaffii babbareedaa baay'ee namatti toluudha Ziyaad Dundaa anaa dhufu habiibi Umar Wallo baga dhufte hawwi أنا أدو سينا شير قدا مي شير قدا سوام دراسة تاعي شير قدا ني وأقول الفاتح شنقا فنو وانسسر بعدا بإذن الله هات آدم بقدو سينا شير قدا إن شاء الله Gaaffiifi babbareeda isin gaafanna Gaaffiifi namatti tolu Gaafficha deebisuuf bilbiluun dandeettanii Gaaffii asirratti isin dhiyeessina Gaaffiin maayyuu haa dhiyeessinuuf hime uummata irrattis haa yaalanii bismillah sagaleen dhagam jedhanii sagalee manzumaa نشيدة شنجلا هنا أيوه
Gaafii babbareeda isin gaafatuuf deemna. Gaafii yoo xiqqaate gaafii baay'eedha. Gaafii kanarratti gaafii tokko irratti daqiiqaa muraasa qofa turra. Yoo argattanii yoo hin argatin gara gaafii itti aanutti tarraa jechuudha. Bustaanii binti Islaam. Imaan qamaatu araan. Okay, hundaafuu gara gaafii kiyyaatitti tara. Gaafiin kiyya inni jalqabaa bismillah. Yoo khayrii maalii dalayde imaanni kee qixxeen sii guutamaa ka jedhudha. Maal yoo dalayde imaanni kee qixxeen guutamee jedhama. Khayrii maalii yoo dalayde. Akkuma beekamu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni waan akkanaa godhe imaanni isaa qixxeen guutamee fi jiraa jedhama. Namni sun yoo maal godhe imaanni isaa qixxeen guutamaaf kun gaafii jalqabaati. Deebisame inshallah. Kadir baga dhufte Habibi, Abdi Muhammad baga dhufte. Habibi Abdulalim Abdi Mukhtar baga dhufte Abdi. Habibi seen. Sheer godha. Irra deebi'aa gaafiin kiyya. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni tokko yoo maal godhe imaanni isaa qixxeen guutamee fi jedhama. Dalagaan suni maa inni? Rasuulli jedhan suni maal inni sallallahu alaihi wasallam? Namni tokko yoo waan kana godhe imaanni isaa qixxeen guutamee fi jira. Anillee dhufee na eegaa daqiiqaa muraasa booda. Habibi kootu abeet. Deebisee tokko. Maal jedhama? Iliyaas Hajji Habibi. Bakka irraa taballusaal Iliyaas Hajji deebisee jira. Sharri qofaan kee illee danda'a. Iliyaas Hajji Habibi baga deebifte. Deebichi namni tokko imaanni isaa qixxeen guutameef kan jedhamu yoo maal godheedha? Haadha manaa yoo fuudhe yookaan jaartii yoo fuudheedha. Yaa shabaab bultii akka ijaaratanii gaafii kana akka gaafannuuf asumaan gara bultiittis nama waan. Kana jechuun maal beektaa? Namni tokko haadha manaa gaafa fuudhe addunyaa kanarra dalagaan haraam guddaan fokkattuun Zina sah. dalagaa haraama fokkattuu tokko keessa Haqiiqa. dalagaan ilmi namaa addunyaa kanatti haraam dalagamu keessa fokkattuu hundunya. Fi abbaa kaaddamuudha jedhee sanii miti. Sunillee waan gaariidha garuu sanii miti. Amma addunyaa kanatti Yoo jaartii fuudhe jetti takkas lola innaat. Yoo tishi hayyee. Warra deebisee loo jedhaa deebisee. Amma addunyaa kanatti lola rabbii nuti gadhiise koronaa vaayirasii kana yoo fakkeenya fudhanne hammeenya wantoota akkana kana dalagaa fokkattu keessa hammeenya zinaa kana keessa namni gaafa fuudhe zinaa godhuun dhaabaa. Sheer godhaa waa ganaa gaafii hedduutu jira dubartii ajnabii ilaaluun dhaabaa haraama hedduu irraa hafaa jechuudha. Kana jechuun namni gaafa waan kana godhe gara halaaletti harkifama. Haadha manaa isaa gammachiisuun mataa isaa keelii guddaadha. Namni tokko jaartii fuudhe jaartii isaa sana karaa isaaf danda'amu gammachiisuun sababa guddaadha jechuudha. So kanaaf Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam wannootuma akkana kanaaf waan jennatti fakkaata. Hundaafuu Iliyaas Hajji deebisee jira. Inni hiyootu naam kan jiru tokkos deebisee jira. Inni jalqa Iliyaas Hajji osoo nu bira jiraatte si badhaasnaa Habiibii bakka jirtutti. Keessan kootu nurraa salaamtan sirratti haa jiraatu. Keessan kootu nurraa fudhadhu badhaasa kee. Gaafii nu gaafanneef karaa kallattii sirriitiin deebistee jira. Namni tokko imaanni isaa qixxeen guutameef kan jedhan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yoo jaartii fuudhedha. Namni jaartii fuudhe waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Namni jaartii fuudhe imaanni qixxeen guutameef jira. Parsantii dhibboo ta'e 50 guuttatte jechuudha. Jaartii fuudhuu qofaan 50 immoo sadaqatuudhaan soomuudhaan maal jechuudhaan dhibba guuttattaa jechuudha. Hundaafuu gaafii jalqabaa ka kana godhe hundi keessanuu gara fuudhaatitti haa dhuftaniif. Fuudha akkanuma kanan fuudha. Ayyee gaafii lammataatitti isin dabarsa waan gaafiin tokkoffaa deeffanne. Gaafii lammataa abbaan Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam Rasuulli umrii meeqa ta'aniitiin amrii ta'an yookaan du'aan boqotanii abbaan Rasuulaa wayita Rasuulli umrii meeqaati dafaa deebisaa kanallee mee inshallah taggooraan gobatiin nama sallallahu alaihi wasallam dafi akka amma mee tanallee ka anasi komanti keeffannaa ayyee komanti isaanii ilaalle fagoon irraa jira waan ta'eef Rasuulli sallallahu alaihi wasallam abbaan Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam wayita Rasuulli addunyaa kanarraa du'aan boqotan Inshallah hinda balanna Iliyaas Hajji maaliif hinda balanna waan sajaa hubeeta dafa gaafii amma deebisaa gaafii amma deebisaa kan dabaladha innaan abbaan Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam wayita Rasuulli umrii meeqaa Zinuddin Jamal gaafii no gaafii siin galle ziyaad zinira namni galee fidu beeta hasbunallahu wa ni'mal wakiil gaafii sirlee deebisuu baattu garuu deebii deebiteerta hasbunallahu wa wakiil ji'a sadii abbaan Rasuulli umrii meeqaatti ta'anii sallallahu alaihi wasallam gaafa abbaan Nabi Muhammad du'an
Nabi Muhammad umri isaanii meeqa kan jedhudha gaafichi sallallahu alaihi wasallam. Maashaallah hasbunallah wa ni'mal wakil deebistee jirta habiibiti dhiira bodala habiibti hasbunallah mungkin habiibi dhiirastaan kallattiidhaan deebistee jirta gaafi rasuulli garaa haadhaa jiranii jechuudha sallallahu alaihi wasallam. Jabaadha akkana kunoo sheer godha 65 jedha Eliyaas achi garam deemaa ka jalqabaa deebiftee kanarratti maal taate yaa okay gaafii itti aanutti sin dabarsa gaafiin sadaffaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala baatii ramadaanaa kana keessa gabrootan isaatiif maal godhe ka jedhudha baatii ramadaanaa kana keessa main pointii waan sadiin takka jira wanni jajjabduudha akkanuma akkanaan sadiin suni maalinni fakkeenya Rabbiin subhaanahu wa ta'ala baatii ramadaanaa kana keessa gabrootan ufiitiif maal godheef nama 60 waama nama 100 gayaa kun waan keenya dafa inshallah yalla daf haga deebiftee manzumatti ni banna haga deebisanii gaafii qajeelcha ayee liin qajeelchina inshallah loqoda kenna kanan beeni mi'ati naannoo kenna kanatti wal addaasi gaafii qajeelcha wayita gaafatanii afaan kennu wal addaa eli inshallah dafa deebisa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala baatii ramadaanaa kana keessa gabrootan ufiitiif maal godheef rizqii jettee ayee Shamsiyaa gaafii awwalaa deebistee jirta thank you buleetii teenya deebistee jirta gaafii jalqaba gaafii kana irratti deebisa tarii araaramaaf yoo kadhate ibidda irraa bilisa baase Allahu akbar takbiir akkana kun Faayiza Eliyaas deebistee jirta badii ta'e hunda siif araarama yoo maal goote garuu sababa qaba inni araarameef kunis numa dhiyaata baatii ramadaanaa kana keessa aboo deebii nuti kallattii anti haa tarru akkanuma kan inni ati ko daqiiqaa takka yalla daqiiqaa takka isinii kennine dafa daqiiqaa takka isinii kennine Rabbiin subhaanahu wa ta'ala baatii ramadaanaa kana keessa rahma magfira tatqum minannaa yo guyyaa ramadaanaa Jin Ramadana akkamitti qoodamaa osoo taanetti Rabbi gabrootan isaatiif tola akkamii irratti oole ji'a Ramadaanaa kana keessa. Waan gaafii bareeda deebisaa jirtanii kallattiin garuu mana hin dhoyne deebichi bakka deebisiftan tokkoffaa balballi jannataa ni baname lammata shayxaanni irraa hidhame sadaffaa balballi jahannam ni cufate qabxii sadiin kana kunu qabxiin sadiin ijoon tana jechuudha baatii ramadaanaa kana keessa deebidhaan isin deebistanii sirrii garuu sadiin an isiniin jedhe ijoon tanni ni jechuudha thank you akka gaarii deebisaa jirtanii yoo kadhate okay isin deebisa okay gaafii afraffarra jirraami gaafii lammaffaa sadaffaa gaafii afraffaa sadaffaa gaafanne malee gaafii afraffaa jannanni warra soomeef banamu maqaan isaa maal jedhama jannata kana balballi jannata jannanni balbala saddeet qaba balballi kophatti warra jannataa qofaaf rabbiin qopheesse warra soomeef qofaaf rabbiin qopheesse balballi sun maal jedhama waan shi rabbi mana ne kun jiru hadisa dheera ani tokko beeku akkana ayee dafa deebisa ayee irra deebi'a balballi balbala jannataa keessaa tokko warra sun qofaaf kan qophaa'etu jira balballi suni maqaan isaa maal jedhama balballi warri soome ittiin waamamu itti waamamu yoo jechuun balballi soome qofa itti waamamu balballi warra soome Allahu akbar loomii bulloo Allahu akbar baabur rayyaan deebiin isaa thank you galatoomii ulfaadhu gaafii ta'e nuti taruu jirra daddafaa sheer godhaa gaafiin keenya itti fufa akkanumatti itti fufa gaafii baay'ee qabannee isinii dhufaa jira amma jidduudha namoota xiqqoo mansumaa wayii affeerii uummata kana mansumaa wayii baniif raayyaa baniifne gaafii meeqa irratti dhaabne gaafii shanaffaa isin gaafadha mansuuman duratti baabur rayyaan thank you suudii kamaammaa deebistee jirta baabur rayyaan hayaata aadam deebistee jirta
فردوس باب الريان باب الريان حياة نياتي أول أول ديفستي جرتا باب الريان ربيع أم ريان ديفستي جرتا ما شاء الله باب الريان ما إنسان ديفستي جرا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أكنا كنو غافين جافا غافين شنفا رمضان كان كيسا غيان توكو غيا أدات تجر غيان سني مال جدامات Baatii Ramadaanaa kana keessa guyyaan tokko guyyaa addaatu jira. Guyyaan suni maal jedhama? Guyyattiin suni maal jedhamti? Eliyaas Hajji deebistee jirtaatis gaafii ammaa kana deebisa. Ramadaana kana keessa guyyaan takka guyyaa addaatu jira. Guyyaan sun maqaan isii maal jedhamti? Laylatul Qadri hasbunallahi wa ni'mal wakiil. Hin danda'amne abo. Hin danda'amne ati hin danda'amne. هذا اللي ستي ما شاء الله ليلة القدر ما شاء الله ليلة القدر وبدور يكتبها ربي هاني ليلة القدر والله كيف أبو بإذن الله بإذن الله ربي ليلة القدر أكنا ربي سبحانه وتعالى كيري وقا كوما توكو جي كوما توكو كيس أكنا ربي ليلة القدر نسنا أرجع إن شاء الله غافي تنتر مور رايا أخير غافي تنتر رمضان بركنا أكل كوبس هجراتي tahu berarti Lailatul Qadar ini kan kan sudah itu salat aku faham itu beda ibadah kan sanggup hundu masjid sadaqah salat abatu wan kiri ya hundu dalaid kiri bilah ni kisir kan dia orang wan barana mo akajarat tarawih wan injir nami rabbi singilapis buya Lailatul Qadar ini kes agam buya karara aja buya kara itu buya eda amin dufne itu makanya idem itu kok idem misal idem kali ya sih kan idem misal kayak fakkan garu buya kana kana itu so buya kana kana kisa keri buya kana akal gatanif tarawih wan injirre sadaqah di ko njiram rakata manano kisa jiru wara karara be taayitni wan gara-gara gahat birishan sato birita wan mo ni kisa ise deebistee jirta hasbunallee wani maloki gaafii ammaas deebistee jirta ati hin danda'amne gaafii ammaas deebistee jirta Ramadan di bar akka lakkoofsa jiraatitti bara 1441 sirriidhaa deebistee jirta thank you amma takka raayyaa isin affeerra sheer godhaa gaafii baay'eedha gaafiin dila hin dhumu gaafiin dhumne qabannee raayyaa haaraa isin affeerra inshaallah kuma tokkoof dhibba afurii hojjetamee tokko loomii baay'ee bulloo deebistee jirti. فعسى أن تكرهوا جد قرآن ما كنت ربنا على مرتين وقارما قلبي إن لك يا أخي بايدا جنا شير قرآن كل مرت قاعد كجلو يوم كاتي مزجبني كل وقعة كنا يوم كتوري جرا والله وقت ما كنا تيجي كبوك نمون ندبي كلون تاني نمون ندبي كلون تاني ورحمة الله الرحمن بارك ربي دينك يا لاني ولدين يدي أقول ما داني يا وامبراتي بانكو بايتراني ولدر سوق بول كدلناني بلدي جيرو تركمتاناني بلا ربي بوجه كم الدنيا دي نجعل باس يا رحماني أرجو ما كيتيني جعل خلق محمد نوكر يا رحمتاني نكوب ما يجرت الدنيا دي شكين كفوتا اوكي غافي تربفا إسين غافتا غافي تربفا إسين غافتو إدا غافي تربفا كان أنمي جباتا غافي تربفا كان عمل إيمون بالبلما جرا الو الو انت قامة نجا الحمد لله فيا والله الحمد لله اوكي بالبلا بلاتي نفكر بالبلا سنوات لا ودرك هاي hello Gaafii meeqa farratti dhaabne na yaadachiisame? ayya kayyaba kana wallahi Okay, gaafii torbaffaa eenu ummanni nu
ummanni nu maaliin halaakamee gaafii jedhu. Leo. Yurda. Dafa ummanni nu maaliin halaakame. Gaafii hirmaatu barbaadda? Daawud Rakaayi. Daawud Rakaayi. Maaltu? Gaafii barbaade gaafan. Wallahi. Okay, yeah. Okay. Dooniin. Naga. Tolii gaafadha. Bubbee fi ibidda jettee. Hai tole galata. Orpat. Asai. Nirjal al-mawdu. Mana tadawna? Ummanni nu maaliin halaakamee gaafii jedhu. Argattee jirti. Umurayyaan argattee jirta. Bishaaniin iyyate bishaaniin halaakamee sirriidha. Deebistanii jirtanii bishaaniin Midam biyya Islaamaa dangaadha barraani sorroon bara dheeraa ammaa taarifnaani kan isaan kan dileen bayetti dullaani alamni jallisee ijaan ilaallani dulummiin babal'atee umrii dheerannaani. Maashaallah namoonni hedduu deebisaa jirtanii dhugaadha ummanni nu bishaaniin halaakamanii gaafii itti aanutti isin dabarsinaa jechuudha. Gaafiin itti aanu taarika islaamaa keessatti jedha. Taarika islaamaa keessatti khaliifaa sadaffaan eenyu jedha. Dafaa deebisaa. Taarika islaamaa keessatti khaliifaa sadaffaan eenyunni? Gaafii dhageettanii jirtan. Warra dhiyaadhaan gaada barraanii rabbiin qabeenu kubaanii kan ittiin argamne dawaanii jaalaa khalqi Muhammadin nu argite rahmataanii. صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جل خلق محمد فرقت رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن هوي أرسي خلق محمد ديفيس جرتا بوتو إذا ديفيس عثمان جرتا ديفيس جرتا Khalifaa sadaffaan Usmaanii deebistee jirta. Umar warri jettan sirrii miti. Kayr inshallah yaalun bareeda. Warra yaalin irra warra akkatti yaaleetiin dhabe kana wayyaa rakkoon qabu. Umar ibn Khattab la. Nama tokko qofa deebisee goona. Hundaafuu deebiin isaa Usmaan ibn Affaan gaafii saglaffaatti isin dabarsaa. Sahaabota Rasuulaa keessaa sallallahu alaihi wasallam abbaa miskiinotaa jechuun ka beekamu sahaabaa kami? Sahaabota Rasuulaa keessaa sallallahu alaihi wasallam sallu ala Rasuul salawaata buusaa Rasuulatti sallallahu alaihi wasallam. It's okay dagachuun rakkoon qabu hayaata adam adii rakkoon qabu. Sahaabota Rasuulaa keessaa sallallahu alaihi wasallam abbaa miskiinotaa jechuudhaan ka beekamu sahaabaa kami? Daddafaa maa hir'ata namni gadi deemina ulumu guutaa. Dafa namni yoo hir'ataa deeme deebicha borutti dabarsina. Loomii deebistee jirta. Thank you. Loomii deebistee jirta. Maashaallah. Balaan kanaan booni nama jechisiisu. Dulmii nama rifachiisu. Yeroon isaa dheeraa. Jaafar ibn Abi Taalib. Jaalaa khalqi Muhammad.
Gaafii kurnaffaatti isin dabarsinaa. Gaafii kurnaffaa kana gaafii adda ta'e isin gaafadha. Gaaficha akka barbaadetti isin gaafadha. Gaafii kurnaffaa kana gaaficha akka barbaadetti isin gaafadha. Gaafii kana nama deebisu laala. Salaatul janaazaa yeroo salaannu salaatul janaazaan yeroo salaatamu suduuja meeqa bu'ama? Thank you. Namoota hedduu deebisaa jirtanii. Salaatul janaazaan yeroo salaatamu. Salaatul janaazaan yeroo salaatamu. Nama meeqa? Suduuja meeqa bu'ama? Suduuja meeqa bu'ama? Salaatul janaazaa yeroo salaatamu. Daddafaa deebisaa. Hin ulfaatami gaafii kun. Allahu akbar. Ganamuu caamsaa. Allahu akbar. Beekaatiin jallisee isin gaafadhe ganamoo caamsaa akka gaariitti deebistee jirta suduuja hin qabu salaatul janaazaa yeroo salaatamu suduujni homaatu hin jiru hawwi homaa miti ittisoo kee rakkoon qabu yaal suduuja hin qabu Ali Umar. Mee shi gaafii tokko isin gaafadha. Aadamillee immoo hin beeku isaa uffatu deebisaa gaalla. Salaanni namni tokko osoo imaamni salaataa jiru dhufee itti hidhatee salaanni attahiyyaata afur nama harkaa ta'u salaata kan salaata shanan keessa as jaalasiitu waan dhageeffatu. Koomantii kenna salaata beeka fi salaachiftaniiti miti namatti hidhattanii. Fakkeenya imaamni osoo salaachisaa jiru itti hidhattanii salaanni attahiyyaata afur irratti hidhattan salaata kan isin harkaa ta'uu danda'u. Isin harkaa ta'uu danda'u. Dogoggortanii hon taanetti dirqamaan beekan. Waajibi isaa akkamitti kabuun. Afur na fakkaata jettee warri tokko afur shan jettan sirrii miti. Salaatul janaazaa suduuja hin qabu. Suduuja homaa suduu'amu. Suduuja hin qabu. Thank you. Umurayyaan akka gaariitti deebisaa jirti obboleettiin teenya sun. Hin qabu hin qabu sirriidha. Magriiba jetti siifata. Maan magriibatti? Siifuu eenyuti qoyme siifuu eenyu akka jedhu. Siifan siif. Wow, maashaallah argattee jirta. Maashaallah argattee jirta. Garuu osoo babal'isiin jechuudha. Babal'isiin koomantii daddaa'amu koomantii waan ta'eef. Meenoonni ganamoo caamsalee deebiseera maashaallah. Muhammad Nuur illee deebiseera magriiba. Meenoonni isin tole akkamitti akka namatti dhufuu danda'u akka attahiyyaata afur ta'uu danda'amu koomantii irratti barreessaame. Arran ulfaataa koomantii irratti deebisu. Jaalatti saballee magriiba jette. Namoonni hedduu deebisanii jirtanii. Wal jalaa fuutaniituma deebisaa jirtanii fi dhugama akkamitti akka ta'e isinii Jummaa jedhamoo burtee aliyyi sirrii isinillee salaata shaa'ii hasbunallahu wa ni'mal wakiil hin deebine. Sirba baay'ee sun ulfaataan ta'eef gaafii itti. Okay, gaafii 11ffaa isin gaafadha. Nabiyyoota Rabbii keessaa dandeettii Rabbiitiin gara samiititti ka ol fudhatame nabiyyi kam? Nabiyyoota Rabbii keessaa dandeettii Rabbiitiin gara samiititti ka ol fudhatame nabiyyi kamii jedha? Gaagamaa. Gaafiin isinii galeemi? Hin ulfaataa. Dhugaadha akkanatti immoo hin ulfaata. Gaafii reeffisa. Nabiyyoota Rabbii keessaa dandeettii Rabbiitiin loomii bulloo ganama caamsas deebise ganama caamsas jalqaba isa deebise. Loomiin isaa waliin jirtu maas as jirti immoo loomiitu isaa waliin lama daballees isa akkasii nabii isaa ganamoo caamsaa deebisee jira. Namoonni hedduu deebisanii jirtanii loomiin deebistee jirta. Siifan siif deebistee jirta. Nabiyyallaahi Isaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shaggaa jaarsoo Muhammad jedhe sallallahu alaihi wasallam akkasii miti Isaadha. Nabiyyallaahi Isaadha. Akkuma arragwaan dandamibbaa. Akka masakala kan hundi keessa deebisanii jirtan maashaallah wallahi ummanni kun fagaata. Fagaatanii jirtan maashaallah maashaallah maashaallah. Gaafii 12ffaa kan isin haa deebisu. Gaafii 12ffaa kun baay'ee yoo as jala ijoolleen biyya Suudii jirtan
tarii tasa dhaga'uun ni mala. Maaliif jennaan achi keessa waan jirataniif yoo gaggaafattan taarika waan kana dhaga'uun ni mala. Namoonni bakka biraa jirus akkuma amma waa'ee Nabiyyallaa Isaa waa'ee sahaabotaa kana dhageessan kanas dhaga'uun keessaniin oolu. Gaaffiin 12ffaan masjiidota rasuulaa keessaa abdii godhuuf illee zuurii akka magribni zuurii magriba salaanni magriba akkamitti atteera ta'uu kan deettu sihii alaa dhufaa jiru inni maal jedhee deebise rakaa lama hogguu salaatanii attayyaata hogguu ta'an yoo dhufte itti hidhatteedha isa. Ni abraarreen xiqqoo ati uummata kana abraarreen. Akkamitti afur dhufa si fakkeenyaaf alaa dhufu magribni salaanni irra deebi'ee gaafichi maa inni salaata shanan keessaa salaata kan irratti attayyaanni nama attayyaanni afur akkamitti nama qunnamuu danda'a. Sun akkamitti ta'a si akka tasaa yookaan alaa dhufu yookaan waddaatti dhuftu imaamni salaataa jiru sun rakaa lama salaatee attayyaata yoo jiru dhuftee itti attayyaata biteetta inni attayyaata walakkaa ol ka'a inni deebi'aa rakaa takka isa wajji salaataa jechuudha. Ati yoo takka namee qateette takka teettee ol kaa'ate miti lammataa hin ta'a watiin lammataa isa xumuraa taphatu wajjillee teettee attiyyaata lamatti ta'ee jechuudha. Ol kaata qaraa takka isa hojii salaatisanii takka qabdaa beela isa hojii salaatte takka qophatti salaatte deebiftee lama godhatu attiyyaa teettaa malee sadii jedha. Ol kaataa takka teettee wayita xumuraa hin teettaa attiyyaata afur tahaa jechuudha. Bifa kanaan abdii boru sirriitti deebistee jirta. Jazaakallahu maashaallah ulfaadhu galatoomii. Gaaffii itti aanu isin dabarsaa. Gaaffiin kun gaaffii 12ffaadha. Gaaffii 12ffaa kana maal isin jedha isinii fakkaata? Masjiidota rasuulaa keessaa sallallahu alaihi wasallam masjiidni isa jalqabaa maal jedhama? Masjiidota rasuulaa keessaa sallallahu alaihi wasallam masjiidni jalqabaa maqaan isaa maali? Dubbadhu. Maal dubbanna sin dubbataa hin jirru badii nagaamu maal nagaamu ka? Keekii godhee? Masjiidota rasuulaa keessaa masjiidota rasuulaa keessaa sallallahu alaihi wasallam masjiidni jalqabaa maal jedhama? Xiqqoma irraa fagaattee obboleettiin teennata akka deebistee turte iyyuu amma immoo tokko deebisee jira. Meemee irra deebi'aa barreessa. Loomii bulloo deebistee jirta. Akka gaariitti deebistee jirta. Masjiidota rasuulaa keessaa masjiidni isa jalqabaa masjiidatti qubbaadha. Akka gaariitti deebistanii jirtanii maashaallah. Maashaallah. Gaaffii 12 gaafannee jirra. Yeroo biraa walitti deebinaa. Gaaffii itti aanu yeroo biraa walitti deebinaa. Amma jama'aan keessummaa nutti dhufee jira. Keessummaa dhufe kana dirqama taqabbaluu qabna. Akkana moo kana? Keessummaa taqabbaluu bar kun waan barsiisanidha. Waan durraa baranne akkana moo kana? Hundaafuu yeroo biraa walitti deebinaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Rabbiif jecha isin jaalannaa nagaan nu tura yeroo biraa bal'innaan واحد دكابني واحد دورة ياسوفنا أنقسي سلامة سنتي أمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.